garuu inni siinsi oolchu inni mana kee oolchu inni siinsi gargaaru sagaleen sii dhufeera. Macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 27 lakkoofsa 22 kaasaa hanga 24tti ergaa kana fudhadhaa. Waaqayyoo isa si cabsuudhaaf si balleessuudhaaf sirratti ka'ee sagaleen gidduu sii galeera. Phaawulos ergama isaa akka inni hin baanneef lafa Waaqayyootti ergaa jirutti akka inni galma hin geenyeef qilleensatu irratti ka'e. Bidiroonni wajjin keessa deemuuf sabanni wajjirraan deemu irratti qilleensatu irratti ka'e. Haa ta'u iyyuuti malee namni Waaqayyoon dhaga'ee ba'e halkan sagalee dhaga'e. Warri isa wajjin deeman hin dhageenye. Phaawulos garuu dhaga'eera. Isa dhaga'e immoo warra isa wajjin deemanitti hime. Har'a ergaan sii qaba sittan hima. Sagaleen tokko dhufeera. Kan mana kee oolchu, kan jireenya kee oolchu, kan dhala kee oolchu, kan gaa'ela kee oolchu, inni oolchu qilleensa sirratti ka'e, qilleensa mana kee irratti ka'e, qilleensa dhala kee irratti ka'e, qilleensa hojii kee irratti ka'e, kan oolchu sagaleen sii dhufeera. Hamani hin amantootee sagalee kana walitti daddabarsii ofirratti labsi. Anaaf mana kotoo oolan nan oolan ofirratti labsan. Ergaan kun ergaa sirriiti. Inni Phaawulosiin oolchee, inni warra isa wajjirraan jiran oolchee, Waaqayyo irras mana kee oolcha, si oolcha, nu oolcha. Wanti barbaade yoo ta'e, wanti barbaade yoo caccabe, ati hin cabdu. Yeroo Waaqayyoo malee, fedha Waaqayyoo malee, yaada Waaqayyoo malee hin baddu, hin cabdu. Karaatti naftu dhaggeeffadhu. Wanti lafarraa kun baduu danda'a. Wanti lafarraa kun iddoodhaa dhibamuu danda'a. Garuu Waaqayyoo yaada isaa malee, fedha isaa malee waan nurratti qilleensee karaa nu dhaabuu barbaadu. Humna isaa jalaa fuudhee darbinee ergama keenya akka nu raawwannu gochuu waan danda'u. Darbitee ergama kee akka raawwattu gochuu waan danda'u Waaqayyoo amanadhu. Waaqayyo oolchaadha. Waaqayyoof kolchaadha. Inni oolchisu wajjin hin jira. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha.